Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan kun bakka jirtattis naa qaqqabu egaa kaa dhiifama xiraatii sagalee kootiitii fi egaa amma gannaa utaallotu jira wanta baay'eedha egaa hoo xiraatillee qabaachuu baate obsanii viidiyoo kana dhaggeeffadha laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinala keenya faarawwatatan immoo sabiskiraayibii godha. Isiniin jecha egaa kaagaafii yeroo dheeraa qabadheen isinii dhufeetoo jira keessattuu waa'ee maggaarrajaa nuu hojjedhu maggaarrajaas nuu fidi aannan barbaada ansoolaa wajjininis maal jette ijoolleen baay'een naa barreessaa turtanii egaa haalli yeroo baay'ee akka arganitti namaaf hin mijatu yeroo isaa eegeenis qabadheen kara keessan dhufeetoodha haga dhumaa laalaa maggaarrajoota kana maggaarrajoonni baay'een jiru yuutuubii kiyya jalaa garuu kanaan hin hojjenne yeroo baay'ee isa kan meetira mattaranii meetira manaa ofii akkasuma maskootii ofii mattaratanii erganii lakkoofsasanii jechuudha kanan hojjisiisaa ture amma immoo kanumatti saaloonii tokkoof akkasuma maskootii tokko kan ta'u ofiisaati of danda'ee shibshaaboo osoo hin ta'in zangiidhaan keessa kalloowee bahuudhaan qabadheen isinii dhufeetoo jira kuni baay'ee isiniifillee dadhabbiin ta'u anaafis dadhabbiin ta'u waan gaariidha jedhee tanan yaadachuudha as keessaa halluuwwan adda addaa jiru halluun ofii jaalattan kan barbaaddan filattanii too ergachuu dandeessan jechuudha akkasuma immoo kana qofaa miti kabiraatis barbaaddan taananii yuutuubii koo jala seentanii isa kan lakkoofsan hojjetamu kan immoo meetirii saaloonii keessanii akkasumas immoo meetirii isa maskootii keessaniitis mattarattanii too ergachuu ni dandeessu. Isuma mana arabaatitti hawwitan tanaan dura kaa'isa baay'een dubbadhee jira irra maggaarrajoota waraabaa jechuudha hojjedhee bakka baay'ees galchee jira amma immoo kun akkuman ka dura dubbadhetti salphaa isinis biyyas dawwaltanii naamattaraa tariitii yeroo barbaadanittis argachuu dhabuu danda'u egaa ka warra biyyaa wanta adda addaa biizii godhuu danda'a akka ofii yeroo barbaannu onlaayinii irratti isaan argannus miti jechuudha. Kana garuu ofumaa keessanii halluu qofa filattanii zangii isaa wajjiniin jechuudha bitachuu dandeessu isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa ni jira haala barbaaddaniin jedhee isinii dhiyeessuu kiyya baay'ee halluuwwan jaalattanii fi qalamuma feeta wajjiniin kan deemu as keessatti argattu. Obsaan garuu hagadhumaa viidiyoo kana laala waan yaada qabdanis hoggaa jiraate naa barreessa. Egaa kalaayik godha wal biraan gahaa keessanis waliif daddabarsuu ni dandeessu isiniin jedha kana qofaa miti wanta baay'ee yuutuubii koo jalatti argachuu dandeessan uffatarraa jalqabee masoobii hodhaa hojii harkaa daanteelotas wanti baay'een yuutuubii koo jala ni jira wantoonni barumsas of keessaa qabanii akkasuma immoo gaafiiwwan biraallee ijoolleen na gaafattan jirtu egaa yeroo isaa eegee isiniifan deebisaa waa'ee manaa na gaafattanii jirtu yeroo baay'ee deebisaan tures garuu bara kana keessa ijoollee na gaafatte haaramnis baay'eetu jira waan ta'eef dhiifama isin jalaa turuu kiyyaa fi yeroo isaa eeggatee wanna hundaa isiniif qabadheen dhufaa garuu bilbila keellee qabattanii keessanis na dubbisuu dandeessanii bilbilli kee duwwaa 9458267 irraan deebi'aa duwwaa 94582 6745 na dubbisuu dandeessu taambileelii kiyya irrattillee tiiteelii koo jalattillee argachuu dandeessu keessa na dubbisuu waassaapbii iimoo teelegiraama hundisaayyuu banaadha yeroo barbaadanitti na argachuu dandeessu yaada keessan naa teechisa ani yeroo senetti dhaggeeffadheen isin deebisa egaa ka hojii qofa osoo hin taane ijoolleen baay'een keessa wantoota adda addaallee na gaafattanii deebii gahaa argattanis jirtu kanaadha isin jechuu jaalladha akkasuma odeeffannoo biyya keessaa tarii maatirraa akka ofii barbaannetti illee argachuu dhabna odeeffannoos barbaaddan taanan na dubbisuu dandeessu sagalee naa teechiftanii yeroo qabutti immoo isin deebisuu hin danda'a ijoollee baay'een akkasitti furmaata argatanii jiru waan ta'e wanta ba'aatti ta'e waa baay'een jira garuu isicha san furmaatatti argatan ijoollee baay'ees jiru jechuudha biyya gaafatanii yookaan maatirraa waan odeeffannoo gahaa dhabanii dhufanii na gaafatanii odeeffannoo argatan waan akkasiitiif illee odeeffannoo barbaaddan karaa kiyya dhufuu dandeessu isiniin jechuun jaaladhaa viidiyoon koo kana fakkaatti maggaarrajoonni kun baay'ee bakka isiniif ni salphata jedhee yaadu keessaa tokkodha kana warroonni meeshaas na biraa qabdan soo barbaaddan warroonni ganaa dhuftanis hoggaa jiraattan kana ni jaalattu jedheen abdii qabaa hedduun isin jaaladha hedduu isin kabajaa egaa ka turtii nafaana gootaniif hedduu tokko galatoomaa maggaarrajoota kana garuu haga dhumaa laalaa
haaluuwwan baay'ee babbareedaa ta'an ija namaatti kan nama hawwatanii jira. Akkasuma haalli shibshaaboo isaatillee hedduu kan namatti toludha. Buusuufis ni salphata, korsiisuufis ni salphata. Kan akkanaa kun jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Isinis immoo yaada waggaa qabaatan saanduqa koomentii jalatti naa teechisaa waan yaaddan wanna keessan jiru ani yaada koo asumarratti goolabee jira. Nagaa naa ta'a. Baay'ee.